ammas kanatti fayyadamuun duratti wanti isin beekuu kan sirreeffachuu qabdanii kanaan dura wantoota garaagaraa bittanii itti fayyadamaa turtan keemikaalli rifeensa keessan cicciree kukkutee akka hin taane yookaan faayidaan ala isin jalaa taasise miidhame sana wanti sana battalumatti dhiisuudhaan ergarraa bilisa taatanii rifeensa addarraan dhumee addi keessan siraamikii ta'e moluu ta'e dullu moruu malinatti fidee jira jettan akkasuma isin shawwadee duubni dheeraa fuuldurri dheeraa qixxa lamaan immoo duwwaa lafa borqii waan tokko irra hin jirre kan ta'e habbatii keessaa bubuqqee yaa'ee dhume gumaa 2-3tti galuuf lakkoofsatti galuuf deemaa jira jettan akkasuma immoo rifeensa wajjaatiin keessaa yaa'ee buqqa'u yeroo filtan sagalee simbira barii kan dhageessisu kan wacu kan goggogu caccabee akka qoraaniitti keessaa kan lafa namoo akkasumallee immoo xiyyoon isaa diddiimatee sircicci jedhee nama jibbisiisu manfasii guddina rifeensa keessanii qabe sana walitti qabdanii bakka tokkotti ergarraa kukkuttanii booddee wanta nama jibbisiisu balaa amma kanaaf sin saaxile kana irraa arga balleessitanii tokko jettanii yoo eegaltanii itti fayyadamtan seera qabeessaan hojiirra kan oolchitanii yoo ta'e obsaan yeroo gabaabaa keessatti rifeensi keessan bareedaa ta'e hawwataa ta'e akka yaaddanii fi barbaadanitti argachuu dandeessu akkasuma immoo agamitti dheeratee jechuu yookaan yeroo tokkotti dudda gajjallaa gahaa jechuu miti inni dheeraa qabus inni gabaabaa qabus gabaa tokko biyya tokko karma tokko oolee gala sanaanis of dhabuun qabdan rifeensi qulqullina qabaatee gabaabbateeyyuu bakkuma jirutti yoo namatti tole sunis carraa bareedaa qabaachuudha. har'as viidiyoo bareedaatiin isinii deebi'ee dhufeetiin jira jirtuu nagaa keessanii hordoftoota keebii qopshaalii ani jira galata rabbii egaa warri haaraa taatanii dhufaa jirtan baga nagaan dhuftanii manni isinitti haa tolu isinitti haa baru sabskiraayib gochuun ergamisiisa taatanii viidiyoo jaallattanii laayikii sheerii keessan yaada astaayitiin keessan akkasuma gaaffiin keessan akkuma itti fufetti haa ta'u gara viidiyoo irraa gootti yoon isinii deebi'e haga dhumaatti kan waliin turtii gootan yoo ta'e carraan gaggaarii babbareedaaf hawwataan kun hundumtuu kan keessanii ani isiniif dhiiseera egaa har'a gaaffiin ani isinii deebisuu dhufe rifeensa yeroo tokko san yookaan istiishwarii yoo fayyadamne miidhaa yookaan balaa maaliin nurraan geessisaa kan jedhu gaaffiin keessan gaaffii hedduudha warri immoo gaaffii namaa hin deebistu jettan mi'a otoo isin ta'e akkami yeroo tokkotti deebisuu hin danda'u garaana nyaattu nama rartu wanti gaariin otoo isin aggaxxame baay'ee natti tola hawwii koottisi garuu yeroo tokkotti deebisuu hin danda'u na hordofaa waliin fuulduratti deemna waliin barannaa walirraa barannaa jechuun dhaamsa kootii gadhiifamana godhaa qassi jedheen isin biraan qaqqabsiisa. egaa akkuma isiniin jechuu yaale rifeensi tokkos yookaan immoo isaa istiishwarii fayyadamuun balaa qabaa kan jedhu eeyyan balaa fidaa yookaan rifeensa keenya ni miidha akkamitti kan jedhu haga xumuraatti amma sira deebii turtiin keessan nama wajjin haa ta'u egaa akkuma argaatii jirtanii rifeensa koo miicee shittibeetii keessaa bahee jira bishaan sarraa hurgufeen jira jechuudha haga sumaratti hin gonne keessuma jira bishaanii gogaan jedhamu fooxaatiin xiqqoo xiqqoorraati kafakkafeetiin jira jechuudha. Sambooddee qibaatii xiqqoodha kan itti fayyadamu xiqqoo itti baay'isuu hin barbaachisu egaa eessatti miidha akkamitti rifeensi yeroo tokkofamu miidhama istiishwariin akkamitti rifeensa keenya miidha kan jedhu bakka kanaatii ka'a jechuudha na caqasa anamma istiishwarii gochuu fi istiishwariitiin filuu fi istireetii gochuun baay'ee garaagarummaa qaba kan tokko sanii fi kan istiishwarii godhan garaagarummaa qaba istiishwariin kun kan illee bishaan isaa keessaa gossu kan immoo kan kokottonfatee diddiirsu marii hagas mara tuskii normaaliif miti jechuudha inni sun garuu faayidaa qaba labbi yookaan ittiin ho'isuu jechuudha baay'ee tokkosuu yookaan istireetii hojjechuuf istiishwariitiin hojjetachuun garaagarummaa qaba asirratti wanta isin jechuu barbaadu anamma istireetii tokkosuuf osoo hin taane istiishwariitiin filachuu fi jechuudha rifeensaaf immoo faayidaa guddaa kan qabu istiishwariitiin filuudha malee yerootti rifeensa tokkosuu jechuun akkuma kanaan dura viidiyoo gadi aanutti jechaa ture baay'ee rifeensa keenyaaf rakkoo guddaaf kan kennu tokko rifeensa yerootti tokkosuu abiddatti baay'isuun illee balaa qabaa isiniin jechuu fi amma akkuma isiniin jedhee dibata xiqqootti dibee jechuudha xiqqoo qeensaan fuudheen itti dibee amma akka kanatti fileen jechuudha bakka tokkotti rifeensa gaafa filuuf jennu ni ciccita isiniin jedheera siistema kana seera qabeessan isin viidiyoo kana bantanii lafa keessanii itti fayyadamtan taanaan dhugaa rabbii kana isinitti himu faayidaasa abbaan naa ta'e jedhettaa fayyadamu namoonni tokko immoo faayidaa isaanii sana adda baasanii beeku wallaalaniitu wanti akka namni muuddii yookaan siistematti qabatutti ilaalu jechuudha. Mee waan namni isiniin jedhe yaalaa dura yaalaati wanti sun waan karaarraa jallataadha yoo ta'e stop dhiisuu dandeessu sin fayyada taanaan garuu isinuu fayyadamtoota jechuudha akkuma argaa jirtan haala kanaaf filee qibaatii xiqqoodha akka kanaatti bakka jaatti irra hin jira
kara tokkoon sadii kara tokkoon sadii. Amma kun bishaan keessaa badaa hin gonne ni jira jechuudha. Amma walitti qabeessa deemuu fi haa ta'u xiqqoo tura haala laafuu fi jechuudha. Maaliif yeroon filuu akka yaaneef akka nan rakkisneef jechuudha. Amma kana miidiyaa qulqulleessee qibaatii xiqqoo xiqqootti dibee bakka jaatti hireen jira. Kunoo bishaan keessaa gogee jira jechuudha. Sa'aatii 2 ture baay'ee wayi. Sa'aatii 2 ture hojiirra oolee dhufe. Amma kuni gogee jira. Gogee jira garuu qibaatiin xiqqoo kana duratti dibee suni jirti jechuudha. Keessuma lallaafisteetu bareedaa go'ee jira. Istishaariin koo kana fakkaata baay'ee wayi. An keessan kan addaa ta'uu danda'a. Ankoo kanadha kanatti hin fayyadamu'anii istireetis nan qaba garuu istireetii ittiin fayyadamu'anii darbee malee darbee waggaatti yoo baay'ate qibaatii rifeensatti baay'isaniif istishaariitiin hojjetachuu yookaan immoo isaa istireetii gochuun baay'ee tokko rifeensa keenya guggubaa jechuudha. Baay'ee rifeensa gugguba waan ta'eef yeroo rifeensa keessan tokkofattan yookaan immoo istishaariitiin filattan qibaatiitti dibuu yookaan itti baay'isuu hin qabdan jechuudha. Tasumayyuu ittuma gochuuttuma qibaatiimatti fayyadamuu too dhiistanii baay'ee faayidaa guddaa qaba jechuudha. Yeroo tokkofattan ijoolleen tokko yeroo rifeensa keessan hojjettan isinumtuu nan sobee kanafa nan sobee yeroo rifeensa keessan hojjetattan tokkofattan ciincaan safara sana jiru inni mataan isaa akkuma asmii namatti fidaa jechuudha. Sababni isaa qibaatiitti baay'istu sana jechuun rifeensa ofii qucci jedhanii ta'anii guggubuu jechuudha ofirra. Abiddatti qabsiisanii kibiratiitti caaran kibiratiif cidii walitti dhiisu jechuudha karaa gabaabaa. Saniifuu wanta sana hin godhiina. Istishaariitiinis ta'e yeroo tokkofattanis ta'e qibaatiitti hin baay'isiina. Xiqqootti fayyadamaa xiqqoorraaf immoo hinumaayyoo too dhiistanii baay'ee tokko faayidaa qaba. Rifeensa gugguba waan ta'eef jechuudha. Amma kana akkuma isiniin jedhe kunoo haala kanaan suu ta'edhaan filaa jira'anii suu ta'edhe. Ijoolleen tokko gama dhaabattanii gamatti jirtanii harkistu sun rifeensa baay'ee ana marruma kaayeen jira malee filaayyuu hin jiru. Suu ta'edhee irra oofaa jira jechuudha. Qassi jedheeni amma bakka jaattireen jira yeroo jaan filaa jechuudha. Isinii galee bakka jaattireen jira yeroo jaa jira yeroo jaan filaa. Warri immoo rifeensi keessan baay'ina qabu. Ankoo xiqqoo baay'ina qaba. Warri immoo baay'ina hin qabnes jirtu. Bakka 3 bakka 4 hiruu dandeessu. Warri rifeensa haphii qabdanii warri rifeensa baay'ee qabdan immoo kanaa olitti illee hiruu dandeessu. Mee argitanii bakka kamitti miidhaan jirame baay'ee namatti tola. Inni kun rifeensaaf faayidaan qabu kun sobaa warri jettan erga dhugaa jirurra qulqulleeffatanii booddee waan tokko erga laalanii qalbeeffatanii booda mitiiree kan koomentii kennan isinillee akkasumatti fayyadama. Callistanii jalqabarra tuqxanii sun kana miti jettanii faallessuurra waan kun akkami jettaniitu targabbooftanii itti fayyadamuutu isinitti jiraata. Kun akkuma argaa jirtanii haala kanaanii baay'ee irraa kukkusheen irraa kukkute suni waree jetti jalaan gadi yaate. Isa kanas fuuldura isinii fidachuudha. Amma ergan irraa kutee ji'a 8ffaan kutee ji'a amma ji'a 1 hagalaa jirra sanas isinii qopheessee jira jechuudha. Hagam akka garaagarummaan jiru arguu namanudha guys. Egaa daawwattoota koo akkuma argaa jirtanii haala kanaan labbi gochaa jira jechuudha. Warri rifeensi keessan baay'ee jajjabaatee sin rakkisu labbi istishaarii kanatti fayyadamtanii erga filtanii boodalleessa quxuxxurii isaa hojjetachuu dandeessu. Yeroo sana baay'ee akka bareedumii yaalaati mokkoraati ilaala. Wanta isiniin jedhu kana hunda erga yaaltanii booda yaada naa kennaa. Yoo sun fayyaduu dide akkan jedhe kanatti fayyadamtanii sin fayyaduu dide siistama biraa fayyadamtu kana illee akkasuma sistemii biraa isinii kennuu danda'a jechuudha. Kanatti fayyadamaa jechuu danda'a garuu persentii 100 keessaa 100 bareedaaf gaarii akka ta'etti namana. Qaxaleen immoo isaa qopheen immoo isa yaalteetu ilaaltii jechuudha. Kun akkuma argaa jirtanii xiqqoo ho'isee jechuudha. Amma xiqqoon ho'isee anama umarratti bakki hin deemullee hin jiru manuma keessan jira. Wantan godhuun godhaa jechuudha. Walumaan kan ilaallu ta'asallee. Erga filattan erga istishaarii hojjettattanii booda qibaatii keessa naga barbaadanitti naquu dandeessu rakkoon qabu. Garuu qibaatiitti baay'isanii istishaarii fayyadamuu jechuun baay'ee tokko rakkisaadha. Sammuma keessaniifuu xiinsammuu ofiifiyyuu rakkoodha. Wanti sun nama guba baay'ee nama guba. Keessattuu wanti ibsaatiin hojjetamu jechuudha. Haga tokko buttaa gaasiyyuu wayya malee. Buttaa gaasiillee amma hin jiru garuu amma waan jiru fakkaata iddoo buttaa gaasiyyuu wayya malee akkasii waan ibsaadhaan yookaan elektirikiin hojjetamu dhugaa rabbii zayitii wajjin wal argate jennaan baay'ee tokko nama guba. Kan buqqee mataa keessanis hin guba jechuudha. Ani waan hin argeeruu fi
wantan isinitti kana hundaa kun dogoggora kana karaa kanan godhina kanan jedhu kanan dura kanan gochaa ture jechuudha. Kanan akkasittiin godhee raatii itti fayyadamaa ture. Suni akka gaariin taanii irraa baradhe jechuudha. Kanan isin biraan qaqqabsiisaa jiru. Sinis anis akkuma keessaniin ture dura jechuufi. Egaa akkuma argaa jirtanii kana fakkaataa haala kanaatiin suuta jedheeni labbi gochaa jira. Baay'ee ijoolleen biyya arabaa jirtanii baay'ee waan hunda qabdu bitachuus dandeessu. Garuu rakkoo isin qabdan akkaataa itti fayyadama keessaniitu murteessa. Yeroo kana waa baay'eetti dhabdu kisaaraa meeqa keessa galtu jechuudha. Kanaafuu taragaaggaati waan gootan qalbiif tasgabbiin ilaalaa sun fayyadamu akkam ta'e jettaniitu gana waan biraa kisaaraa biraa keessa galuurra waan harkarraa qabdan sana cheek gochuu qabdu jechuudha. Sun fayyadamu akkamii kan jedhu. Egaa akkuma argaa jirtan gamasiin fixee gamanatti darbeetiin jira. Baay'ee namatti tola. Keessattuu warri rifeensi koo baay'ee mana rakkisaa uumamaan baay'ee jajjabaataadha yookaan immoo qiciicaa isa jedhamu sana yoo ta'e xiqqoo shaarii sanaatiin ho'istanii qibaatii keessanitti fayyadamuudhaan ofirratti kan hojjetan yoo ta'e dhugaa dubbachuu fi guddinni isaallee baay'ee saffisaa jechuudha. Baay'ee. Kanaafuu gabaabumatti wanta nanarra qabadhee dhufe viidiyoo nanarra isinii qabadhee dhufe rifeensa tokko sun yookaan shaariitiin fayyadamuun qibaatiitti baay'istanii callistanii irra teessitanii kan cincessaa ooltan yoo ta'e ni miidha faayidaan qabu. Garuu suuta jettanii shaarii kanaatiin qassettanii hirtanii daqiiqaa lama kan hin caalle labbi kan gootan yoo ta'e sun baay'ee faayidaa qaba. Rifeensi keessan akka lallaafuuf fuulduratti illee jechuudha. Kan wal caale wal qixxeessaa eessa akka dheeraan eessa akka gabaabaan jiru isinitti agarsiisa. Yeroo kana irraa kukkutaa irraa qumuxxi gochaa xiyyoo jechuudha. Baay'ee akka otoo hin taane ijoolleen tokko rifeensa irraa kutuu gaafa jedhanii naasuutiin kiyuu jettu. Anis akkasuma ture garuu rifeensa irraa kukkutuun baay'ee tokko faayidaa guddaa qaba. Baay'ee kan biraatu isinii dhufa jechuudha. Baay'ee wayi fireeshii waan namatti tolu waan bareedaa argattu carraa kanatti illee fayyadamaa isiniin jechuufi. Egaa akkuma argaa jirtanii gara xumuraatti deemeetiin jira. Kanarraa waa barachuu yaadni kuusinii galaa gaaffiin keessaniidhaaf deebiidha kan jedhuun abdii qaba. Haala kanaan labbi gochuudhaan kun qibaatiin qabu xiqqoo isiniin jedheen ture. Xiqqoo qeensa nuqqisi gootaniitu dibuu qabdu jechuudha. Kun haala kanaatiin baay'ee namatti tola. Jalqaba isaas akkamitti akkan godhee ergaan miicee booddee dafeen otoo bishaan isaa keessaa cobee hin goggogeeniniif walirraa hiree filee walitti gongonee qibaatii xiqqootti fayyadamee isa booda yeroo goggogee bishaan isaa keessaa dhumellee ni lallaafa. Qibaatiin sun yookaan akkaataa nanitti filee suutee walirraa hiree filee kaa'e sun ni fayyadaa jechuudha. Anna ijoolleen tokko akka dhiiraa mataa of sooftanii dhiironni tokko yoo sistematti rifeensa isaanii sirreeffatan akka dubartiitti kan sirreeffatan jiru. Ijoolleen tokko immoo akkuma dhiiraatti rifeensa keessan olii gadi kan gootan jirtu jechuudha. Kanaaf dogoggora keessan eessa jettanii viidiyoo kana bantanii lafa kaawwachuudhaan silaa harka keessan irra jira. Ammal kan miidiyaa nama jala deemtanii koppiliinkii yeroo 50 furgochaa ooltanii uummata gadi wal galagashee uummata qulla wal buusee uummata dabarsee xalaata isaa wal kenne sana dhaggeeffachaa bultan daqiiqaa gabaabduu viidiyoo sin fayyadu. Wanta sin fayyadu kana lafa kaawwachuun ilaallachaa itti yoo fayyadamtan ta'e baay'ee akkasiin fayyadu abdiin qaba. Waan baay'ee walirraa barannaa lafa jirtanitti isinillee wal jabeessaa waliif sheer godhaa yaada gaarii wal barsiisaa kan wal lolee araarsaa kan dhukkubsate gargaaraa kadhannaa keessan wal gargaaraa. Namni kamuu jiraachuu barbaada. Maal jechuu barbaada lafa kanarratti nagaan bahee galuu barbaada. Tokkummaa labsuu yaala. Egaa akkuma argaa jirtan ammoo hunda isaa xumuree jira jechuudha. Argitanii suuta bicciqi gochuun qalbiidha. Bilbila bira keessanii eenyu bilbilee eenyu postii godhee dhaqeen koomentii kennaa dhaqeen koomentii dubbisaa dhaqeen maal ta'a jechuurra jalqaba oftu dursaa jechuudha. Dhaggeeffadhaa. Rifeensi kennaa waaqaati warri jettan of course kennaa waaqaati yeroo hundaan isiniin jedha. Keessattuu ijoolleen biyya arabaa jirtan dhugaa dubbachuu baay'ee of dagattanii baay'ee of dhabdanii miidiyaarra zuuraa bultuu kan isin fayyaduuf isin hin fayyadne adda baastanii beektanii hirriba gahaan qabdanii boqonnaan qabdanii hojiirra baatan bilbilatti laxxafamtuu mataan isinirraa luqqa'ee waa meeqatti abdii kutattaniirtu kana harkaan gootan jechuudha. Ofii keessan waan akkasirraa of usadhaa. Yeroo ofii kennaa of ilaala. Amma bakka kanarratti ani viidiyoo dheeraa hin waraabne dheeratee naannan kutee
erganii istishwaarii godhee booda akka kanatti hojjedhe jechuudha. Baay'ee bareeda dhugaa dubbachuu fi baay'ee bareeda. Kana isinitti himuu hin danda'u. Xumuree sadarkaa kanarra gaheetiin jira. Egaa viidiyoon irra qabadhee dhufee istishwaarii rifeensa miidhaan miidhu tokkosuun miidhaan miidhu kan jedhu yeroo yerootti amma rifeensa tokkosuun gaarii miti. Yeroo tokkostaan immoo qibaateetti hin baay'isina seera qabeessaan itti fayyadama. Yaadni kun sinii gala gaaffiin keessan kanaan wal qabate deebiiree dheetii yaada. Viidiyoo bira naga deebinutti laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun yaada keessan koomentii irratti barreessuun